Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa waajjira abbaa alangaa magaalichaa waliin ta'uun kenna tajaajila haqaa irratti abukaatota dhuunfaa mariisise. Itti gaafatamtuun waajjira abbaa alangaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Adde Dinqinash Fayyisaa kaayyoon marichaa ciminootaa fi hanqinoota hojimaata keessatti mudatan adda baasuun kenniinsa tajaajila haqaa haala cimsuun danda'amu irratti abukaatotaaf hubannoo waliigalaa uumuufi jedhan. Kenni tajaajila haqaa keenya maal fakkaata? Ciminaaleen achi keessatti mul'atan maaltu jira? Hanqinaaleen jiranoo maali? Akkamitti immoo hanqinaalee jiran maqsinaa? Ciminaalee jiranis akkamitti itti fufsiisnaa? Akkasumas gama waajjiraalee qofaan osoo hin ta'in gama abukaatotiinoo ciminni jiru maali? Hanqinaaleen jiru maali? Maali yoo sirreessine kenni tajaajila haqaa keenya sadarkaa amma jiru kanarraa isa fooyyee qabutti ce'uu danda'a. Akkasumas hawaasnis uummannis irraa fayyadamaa ta'uu danda'a kan jedhu san isin wajjin mari'achuun isinirraa galtee fudhachuun dhimma murteessaa waan ta'eef asitti waamicha isinii taasisne waan ta'eef dhimmoota kanarratti yaadota galtee nuuf ta'an nuu kaastu abdii jedhu qabna. Abukaatonni yaada maricha irratti kaasaniin manni murtii fi waajjirri abbaa alangaa magaalichaa haqa uummataa mirkaneessuuf sochiin qindoominaan taasisaa jiran kan jajjabeeffamudha jedhan. Qindeessanii abukaatota wajjiniin sirna haqaa irratti mari'annaa koottaahii jedhanii hirii kana nu kennuudhaaf dhuguma garaarraa kan burqe yaada qulqulluu ta'een galataa fi kabaja qabnu sidiibsuu barbaanna. Manneen murtii hordoffiin godhaa jiranis keessatti gaariidha. Ilaalaa jirra. Guyyaa guyyaan keessa oollaa pireezidaantoonni aanotaas ta'e kan mana murtiitti olaanaan gareen adda addaadha jiran hordoffiin godhu. Kun wanta gaarii guyyaa guyyaan argaa jirrudha. Kun itti deemamuun isaa gaariidha jenna. Murtii ariifachiisuu keessatti manni murtiidha. Sadarkaa baay'ee deemee jira. Murtiin ariifannaan kennamaa jira. Teeknooloojiin deeggaramanii hojjechuu irratti hanqinni jiraachuu himanii furmaata isaa irratti xiyyeeffannoon hojjetamu akka qabu gaafataniiru. Teeknooloojiin ammallee ol qabatee galmee banachuudhaaf karaa mana murtii itti aanutti yoo ergamu manni murtii itti aanu sun galmee dhaqqasii darbee jira jedhamee itti galmaawa. Achi beellama gadi hin kennamu. Beellamaa wal arguun baay'ee nu rakkisaa jechaadha. Beellamumaan wal arganii galmee ofii beellamsisanii guyyaa isaa qabatanii falmiidhaaf wiikeetti guyyaatti dhiyaatan san beekuudhaaf ni rakkanna. Kun rakkoo guddaadha. Rakkoon kun tajaajila kana keessa wanta jiruuf akkamitti sirraawaa akkamitti sagantaa qabata kan jedhu gaafii qabna. Teeknooloojiin gaafa hojiirra oolu qaamni mataa isaatiin teeknooloojiin hanguma carraa qabu rakkoos qaba. Qaamni teeknooloojii kanaan tajaajila kennu jira. Qaamni immoo teeknooloojii kanaan tajaajila fudhatu jira. Adeemsa kana keessatti rakkootu jira. Rakkoon kuni haala qabatamaan nuyi keessa jirru wajjiniin osoo ilaalame kan jedhu. Kallattii hojii fuulduraa kan kennan pirezidaantii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii hojiin haqa mirkaneessuu tumsa waloo kan barbaadu ta'uu kaasanii abukaatonni naamusaa fi iftoominaan hawaasa tajaajilu akka qaban dhaamaniiru. Abukaatonis baniinsa galmeetirraa calqabee ragaa walitti qabachuutiin wal qabee mana murtii eega dhiyaatee mana murtiillee manni murtii haqa baasuu akka danda'u deeggaruu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef haqni kan waloo ta'uu isaa otoo nu martinuu sirriitti qabannee gaariidha yaada jedhuun kaasuu barbaada. Dhimma teeknooloojiidhaan wal qabatee wanni bardeen gaddaa ture, wanni barana karoora irratti yoo isin mariisifnu kaasaa turre, teeknooloojii ofitti fudhatanii hojii kenna tajaajila abbaa seerummaa kana si'eessuuf qulqullinnaan baasiiwwan garaagaraa irraa abbaa dhimmaa saaxilamaa ta'e kana xiqqeessuuf isinis gahee guddaa qabdanii